Ganama kaatanii lafa qonnaa keessa yookaan mooraa teessan keessa utuu qotaa jirtanii utuu hin yaadin birrii baay'ee jireenya keessa jijjiiruu danda'u utuu harkattanii maaltu isinitti dhaga'ama? Birriin akkasii yeroo baay'ee gadda hamaadhaaf nama saaxila. Dhiyeenya kana gabareen tokko birrii akkasii argatee guyyoota lamaaf erga gammadeen booda kan isa mudate garmalee dhiphachuu fi hiyyummaa kan koo isa duraatu naaf caalaa birriin kun eessumaa natti dhufe utuu narraa hafee jechuudhaan garmalee kan isa gaabbisiisu ta'e. Sababni isaas mootummaan biyyattii birrii kana beeksisuudhaaf yeroo inni gara waajjira mootummaatti deemu birricha eessarraa akka argate qofa yaadda irraa fuudhuudhaan erga inni gara mana isaatti deebi'een booda daldala baala sammuu hadoochuu irratti hirmaachuu akkasumas nama sanaan dura yakka akkasiitiin himatamee biyyattii keessatti beekamtii guddaa qabuun wal qabsiisanii shakkamaa yakkaa ta'uu isaa yeroo if dhaga'utti gammachuun isaa gara gaddaatti jalaa jijjiirame. Mootummaan maaliin wal qabsiiseeti nama kana shakke kan jedhuu fi namni kun lammii isaa akka ta'e birrii beeka akka argate viidiyoo kana keessatti isin biraan gaha. Chaayinaalee kii sabskiraayib godhuudhaan maatiin haa ta'u akkasumas viidiyoo yoo isinitti tollaa'ee godhuu fi yaada qabanna komentii naa barreessuudhaan hanga xumuraatti na faana tura. Odeeffannoon toora intarneetii irraa argame akka agarsiisutti biyya Kolombiyaa ganda Antiyaakiyaa jedhamu keessatti qonnaan bulaan tokko ganama lafaa ka'ee akkuma sanaan dura hojii qonnaa irratti hirmaachuudhaaf gara lafa qonnaa isaa yeroo gahu akkuma aadaa keenya kanaan argeetti dargaggoonni yeroo guuza oliif ba'an caayaa diimeessuu jechuudhaan meeshaa qonna isaanii afaan laaluudhaaf dongoraa yookaan akaafaadhaan takkaa fi lama lafa diranii ergasii gatta'anii qama'an namni kunis lafa qonnaa isaanii sanaan dura qonnaan gahee hin beekne meeshaa qonna isaatiin yeroo diruu sagalee biyyeef dhagaa irraa adda ta'etu itti dhagahame. Har'a garuu akka duriitti lafa diree dhagaa garagalchuu otoo hin taane kan inni garagalchee barmiila doolaaraan guutame ture. Namni kunis barmiilichi waan dhoowwu ta'in naajee ofirratti dhaggeeffachaa yeroo banuu doolaara seeraan taa'eetu daldalamee isa eege. Namichi kunis rafaa jiraadhee yookaan manaa baan haala kanaan barmiilota doolaaraan guutaman banaa jiraachuu mala jechuudhaan amanuu dadhabee of shakkaa qabeenya kana guutumaan guututti kuntaalaan manatti daldalee gara qaama dhimmi ilaallatu mootummaa bira deema. Qabeenyi namni kun argate immoo itti fayyadamee fixuudhaa miti gubatee waan dhumu hin fakkaatu. Qabeenyi kun jireenya mataa isaatii fi lammii isaa jijjiiruu bira darbee diinagdee biyya tokkoo sochoosuu kan danda'udha. Qabeenyi kun doolaara Ameerikaa miiliyoona 600 yookaan immoo sharafa birrii biyya keenya ammaatiin birrii biiliyoona 84 ta'uu isaati. Hojjetaan mootummaa biyyattiitiin mindeeffamee ganda Antiyaakiyaa jedhamu kana keessa hojjetu dubbiin humna isaatii ol ta'uu hubannaan gara qaama dhimmi ilaallatu isaa ol jiruutti ol dabarse. Deebiin waajjira mootummaa irraa isaaf deebi'e garuu namichi yakkamaa qoricha sammuu namaa hadoochuu fi balaa hamaa namarraan gahuu danda'an deddeebisaa nama ture ta'uu waan maluuf namichi qabamee seeraaf akka dhiyaatu jechuudhaan ganda kanaatiif deebisa. Mootummaan biyyattiitiis sababii ittiin shakka qaba. Sanaan dura nama haala saniin baala sammuu hadoochuu deddeebisaa biyyattii garmalee shoora keessaa tureetu jira. Namni maqaan isaa Paabloo Iskoobar jedhamuudhaan beekamu daldala akkasii irratti hirmaachuudhaan harka isaa dheereffatee hanga Ameerikaatti daldalaa ture. Namni kun kanaanis qabeenya guddaa waan horateef yakkamaa jedhamee mootummaadhaaf diina ta'us hawaasa biyyattii biratti nama deeggarsa gurguddaa hawaasaaf godhuu fi hawaasa cinaa dhaabbatu ta'uudhaan waan beekamuuf gandoota kana keessa iddoo barbaade yoo socho'es namni as jira achi jira jechuudhaan mootummaadhaaf gabaasu hin jiru. Mootummaan biyyattii yakka hojii isaa tokko irratti seera haaraa yoo baase qabeenya isaa fayyadamee karaa naanna'aatiin seera sana hanga jijjiiruurra nama gahuu ture. Qabeenyi nama kanaa biyya Kolombiyaa keessatti iddoo hedduutti lafa gabaree hunda keessatti awwaalamee akkasumas namoota isa amanan biratti tuulamee jiraachuu mala jechuudhaan mootummaa biyyattiitiin tilmaamaan kaa'amaa ture. Sababii namni sun mootummaa biratti yakkamaa hamaa jedhamuudhaan ilaalamaa tureef lammiileen biyyattii maqaa nama saniitiin maqaan isaanii akka ka'u xiqqollee hin barbaadan. Gabareen miskiinni waa'ee birrii akkasii argee hin beekne kun yakki inni ittiin shakkame maqaa nama sanaatiin wal qabachuu isaa yeroo of dhaga'u hanga bakka rakkatuu fi dhiphatu tilmaamuun nama hin rakkisu. Abjuun gabaree kanaa kan jalqabaa birrii bilmeeraan argachuu kan koofi haala birgwaa naa taasise kan jedhu yoo ta'u sandugoomee fi gammachuudhaan of wallaalaa utuu jiru. Abjuun lammaffaa waajjira mootummaarraa yaa rabbi soowwatti narraa jijjiiri kan isa jechisiisu ammas deebi'ee akka haaraatti isa mudate kheyrii malee hamaa akkasiin waa baraaru jeen nagaa qoodhaan maddaa horaa bulaa.